hojjechuu fi kaanis jiru ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Godina Qeellam Wallaggaatti ajjeechaan biraa raawwatu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad himan barreeffama barruu Tiwiitara isaan irratti galgala kana barreessaniin lammiilee nagaa irratti haleellaan suukaneessaadha jedhan raawwachuu dubbatanii BBC'n dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf aangawoota federaalaa naannoo fi godina bira bilbiluus hin milkoofne haamee birii dhaqqabees hin beekamu. Komishinarri mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa namoota baqatan irraa odeeffannoo argataniin ajjeechaa raawwatu himaniiru. Akkasumas qorataa akka jiran BBC'tti himan. Ministeerri muummee Abiy ajjeechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kan seerri Itoophiyaa shanee jedhee waamu himatanii dhimma kana irratti hidhattooti waan jedhan hin qabani. Bulchaan Itoophiyaa barreeffama isaaniin hidhattooti tarkaanfii humnooti mootummaa fudhatan booda badii geessisaa jira jechuun dubbatan. Torban lama dura godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda toleetti ajjeechaa suukaneessaa raawwateen lammiileen 338 ajjeefamuu mootummaan himee ture. Ajjeechaa kanaafis hidhattoota lixaa fi kibba Oromiyaa soossoontu himatame. Isaan garuu akkatan qorannoo walabaa akka taasifamu gaafatan. Gareen ekspertootaa mirga namoomaa Komishinara mirga namummaa UN'n hundaa'e ajjeechaa Gimbii dabalatee qorataa akka jiru torban darbee ibsuun isaa ni yaadatama. Magaalonni gurguddoo Itoophiyaa hanqina boba'aan rakkataa jiru. Magaalaa Finfinneetti guyyoota muraasa darbaniif konkolaattonni boba'aa guuttachuuf toora qabatanii mul'ataniiru. Taateen kun yeroo mootummaan tumsa gatii boba'aa irra kaa'ee kaasuuf yeroo jedhutti mudate. Yeroo ammaa hanqinni boba'aa kan mudate boba'aan Jibuutiidhaa ba'u gara Sudaanii fi Tigraay seenaa jira gabaasaaleen jedhan jiru. Abbaa taayitaa to'annoo boba'aa fi Enerjii Itoophiyaatti daayireektara to'annoo qulqullinaa kan ta'an obbo Lammeessaa Tulluu garuu hin mirkanoofne jechuun sababoota ijoo hanqinni mudateef akkanaan himu. ነዳጅ እንግዲህ ያው እጥረቱ ወሩን የወር መጨረሻውን እየጠበቁ ስፔኩሌት የማድረግ ነው። xumurri ji'a yeroo gahu eeganii jijjiirama gatii taasifamurraa buufachuuf yaalii godhamudha. Guyyoota dhaqqabuu qaban irraa konkolaattonni boba'aa fe'an torban waliif duubatti harkifataniiru. Kanneen turan keessaa mootummaan kan dhaales qaba. Hamma guyyaan gahutti suuta jedhanii adeemu. Konkolaataan Jibuutii irraa ka'ee yoo guyyaa 3 as gaha ta'e konkolaataan guyyaa 7 fe'ee ture jira. Kanasuu hin baane jira. Sababa kanaan hanqinni kan dhalate. Osoo madda isaarraa hanqinni hin jiraatiin sababa konkolaattota kanaa hanqinni boba'aa mudatee hiriira magaalota keessatti mul'ate. Fakkeenyaaf konkolaattonni boba'aa fe'an 8 kaleessa kan dhaalaman yeroo tilmaamamurraa kan duubatti harkifatanii fi bakka wayii dhaabbatanidha. Konkolaattonni boba'aa fe'an gabaa seeraan alaatti gurguran yookiin gara Tigraay seenan gabaasi jedhu ammatti hin mirkanoofne. ትግራይ ስለመሄዳቸው ምንም እስካሁን የተረጋገጠ የተገኘ መረጃ የለም። Qorannoon BBC miidiyaa hawaasummaa Chaayinaa irratti dubartoonni Itoophiyaa haleellaa sanyummaaf saaxilamurra ga'e keessumaa marsaalee Dooyin akkasumas Kuwaayesh jedhaman irratti viidiyoo qoodamaniin dubartoonni bultiif gatii gadaanaan argattu jedhu fa'i mul'ateera. Miidiyaaleen kunneen akkuma TikTokiidha lammiilee Chaayinaa biyyatti jiranii fi haala jiran itti dhimma ba'u. Dhalattoonni Itoophiyaa Chaayinaa jiranis kana BBC'f ragaa bahaniiru. Imbaasiin Itoophiyaa Chaayinaa jiru dhimmicha akka qoratu BBC'f himeera. Hirphaa Gammachuun waan viidiyoo kana irratti mul'atu isinitti hima. Viidiyoowwan kunneen irratti namoonni lammummaa Chaayinaa qaban dubartoota Itoophiyaa wajjiniin ta'uun afaan Chaayinaa mandariiniin jechoota garaagaraa yeroo irra deebiin jechisiisan agarsiisu. Itti dabaluunis ibsa yeroo kennanii fi darbee darbee yeroo tuttuqan agarsiisu. Viidiyoowwan kanneen irratti hiika jechootaa afaan Chaayinaa mandariiniitiin jedhaman waajirri BBC Beejing jiru hiikeera. Viidiyoo tokko irratti dubartii kofoo hidhattuu fi tishertii adii uffatte karaa duubaarraan osoo waraabamtu mul'atti. Namni viidiyoo kana waraabus dubartii kana gateetti ishee tuqaa afaan mandariiniitiin ibsa kennam. Meeshee ilaalaa maallaqa Chaayinaa 3,000 sirriitti baasisti miidhagina uummata Chaayinaa wajjiniin walitti dhiyaatu qabdii jedhama. Ittaansuudhaan warra biyyan baatti dhala godhachuu barbaadan hundaaf weerarri asitti hedduu yaaddessaa miti jedhama. Viidiyoon biraas kallattiidhaan tamsa'aa ture. Mana tokko keessatti namni lammii Chaayinaa tokko jalqaba dubartii isaa wajjiniin kaameeraa dura dhaabbate tokko quba harka dubartii kanaa keessa galfatee harka ishee qabatee mul'ata. Afaan mandariiniitiin ishee gaafachaa ishiin kun dubartii Afrikaati. Gosaawwan boodatti hafoo ta'an keessatti jaalallee sa'aan jijjiirachuun ni danda'ama jedha. Addunyaa ammayyaa kana keessatti konkolaataa manaa fi gonfoo misirrootiif kaffaluun hin barbaachisu jedha. Hooggantoonni Chaayinaa hedduun asitti gaa'ela ijaarratanii ijoollee horachaa jiru. Ijoolleen dhalatan akkuma kiyya bifti isaanii adiidha. Yeroo guddataa deemaniif dabalaa deeman xiqqoo ni gurraacha'u jedha.
Chaayinaatti miidiyaan hawaasaa Douyin yookiin immoo TikTokii fi Kuwaashuu jedhaman irratti dubartoonni Itoophiyaa bifa kabaja isaanii xiqqeessuun akka irratti dhiyaatan lammiin Itoophiyaa Chaayinaa jiraatuu fi maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadan tokko BBC'tti himaniiru. Mooduu waggaa gabaabaan sinitti himaa Yugaandaan gabaasa finciltoota Tigraayiif leenjii fi deeggarsa kennuun Itoophiyaa keessa tasgabbiin akka hin jiraanne gumaachira jedhu akka ta'e torban darbee barruu buufata isaa Niwuziilaand taasifate baaseen ala kana duras gabaasonni kana akeekan bahaa turani. Balaa lolaa Tigraayitti mudate reeffi namoota 10 awwaalamuus kan achi buuteen isaanii dhabamee barbaadamaa akka jiru kanneen lubbuun hafan BBC'tti himan. Balaan lolaa kun waxabajjii bultii 18 godina kaaba lixa magaalaa Salaklahaa jedhamutti mudate. Obbo Guush Aragaay na waliin namoota 25 turan garuu ana qofatu balaa guyyaa gabaa mudateerraa lubbuun hafe jechuun BBC'tti himaniiru. Yuukireen deebisanii ijaaruuf doolaara biiliyoona 750 gaafataa jedhan ministeerri muummee biyyattii Deenis Shimahal. Hooggantoonni biyyoota garaagaraa Yuukireen waraanaan barbadooftee ijaaruuf Siwiizerlaanditti mari'ataa jiru. Jiruun baqaa rakkisaadha. Biyyoolaa Itoophiyaa Keeniyaatti baqattoonni Itoophiyaa irraa sababa garaagaraan baqatanii fi kumaan lakkaa'aman ni jiraatu. Mootummaan Keeniyaa mooraan baqattoota gurguddaa biyyattii keessatti argaman Kaakumaa fi Dadaab akka cufaman deddeebi'ee ajaja dabarsaa ture. Sababa kanaan baqattoonni Oromoo buufata kana keessa jiran yaaddoo qabu. Dawoon qubannaa Kaakumaa keessa waggoota 17 jiraachuu kan himan obbo Jamaal Adam carraan ofii dhabee ijoollee koo hin dhabin jechuun jiruu baqaa irraa utuu jiranii ijoollee isaanii barsiifataa jiraachuu himan. Godina Harargee ba'aa magaalaa Dadarraa baqatanii Keeniyaa kan seenan obbo Jamaal akka itti hojii daldalaa eegalanii fi haala amma keessa jiran BBC'tti himaniiru. Odoon dalagaa nama dalaguutiin achumaan dukkaana banadhee osoo dukkaana dalagachaa ijoollee qaraasifachuu jira iskoola qaraasifachuu jira ijoollee. Bara kam fuutanii? Isilleen baqattuudha isilleen waan ijoollee Oromooti ta'u baqattuu rakkinni biyyarraa baase ta'u maqatiyyaa 2010 fuudhee ilmaan harkannee akkamat jireenyuma kana eeggachuu jirra nu gaaf tokko numaaf dabartenne ijoollee sadiin barsiisan gurguddoo iskoola har'a keenya barsiisaa jira. Akkasitti asuma keessatti dalageetiin doolaara 300 baatii sadii kafalarraa. Bakkee ba'anii moo achuma mooraa keessa jira manni barumsaa? Mooraa keessa kallee ni jira ammoo akka keenyaatiin barsiisuu jira. Halammiin keenyaatti barattu ammallee sirriitti barsiisan. Akkamitti gara biizinasiitti seenuu dandeessan amma namoonni hedduun taa'aniituma keezii eeggatu waan UNHCR waan mootummaan jedhu eeggatan amma hedduun taa'ee. Amma gaafaan biyya sana dhufu ani 2005 gaafaan dhufu dura nam tokko kana gargaaruun qabu obboleessan qabu faamilii keessaa namba waan ana gabbee akkasi gabbaanan firraa waan ilaalee firraa bitaa mirga qiyyanaalee karoora baafadhe pilaaniin baafadhe ananis amma humnaan qabaa yookaan dalagadhee amma dalagaa nama dalagee shilingii 50 illee argachuun qaba jee murteesse akkasiiniin firraa seera lamaa dalaguu eegalee ayyaanniidhaan shilingii 50 keenyaa shilingiidhaan waggaan amma akkasumatti mallee takuma jaha shilingii kuma jaha harka dhugartee seene akkasiiniin horii walirra kaa'ee kasi wayyeeffadhee sanboota anillee niyya banadhee amma dukkaanaan qabaa akkasittiin barsiisu jira. Ifiifinaa dabartuu baatu ijoollee illee dabartii jettee yaadu jira. Haalli jiru akkamii yeroo darbe mootummaan mooraan Kaakumaa kun narraa cufamu jedhee UNHCR wajjinis dubbataa ture deebi'ee yaaddoo akkamii isinitti uume? Dhiibbaan irratti uumee jira maal jennaan meeshaa torban kan duraan meeshaa akka elektirooniksiitii waan adda addaa dukaa hedduu dhiyeessinaaf hime meeshaan garii qaxuruu jira mire iftuu bana deebiftee jechuudha dubbisan shakkisaniif. Baqataan biraa bara 2003 biyyaa ba'an obbo Aliyyi Usmaan ganna dheeraaf da'oo baqattummaa Kaakumaa keessa jiraatan waggoota dheeraaf mooraa baqattoota kana keessa turuu isaaniirraa kan ka'e dhimma baqannaaf isaan saaxile jalqaba jaarmiyaa dhimma baqattootaa UNHCR tti dhiyeeffatanillee dagachuu dubbatu. 2003 na harma dhufe akka Awuroopaatti hangas hunda asumaan jira. Keezii ittiin galmooftan iyyuu hin daganne. Keezii maal beena waan amma dura katabannee waan ganama kanaatu yaadadhu amma waan ammata sanii dhiisudha. Tibbana yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran barattoota eebbisiisaa jiru. Kanneen qabxii olaanaan eebbifamanis badhaasa fudhatu. Har'aaf barattoota yuunivarsiitii Amboo barnoota kompiitar saayinsiin qabxii olaanaa fidan dubbisneerra. Wanti waa'ee barattoota kana adda godhu muummee barnoota tokko barachuu fi hiriyoota ta'uu isaaniiti. Sadanuu yuunivarsiitii keessatti wal baranii sadanuu qabxii 4 eebbifaman. Maqaan isaanii Eeliyaas Hirphasaa, Baqqalaa Yaadasaa fi Zarubaabel Malaakuu jedhamu. Haa ta'u malee godina Wallagga Lixaa aanaa Lataa Sibuutti kan dhalate Eeliyaas gosa barnootaa baay'ee A+ fiduun kaan caalee akkuma yuunivarsiitiittuu waancaa fudhateera. Hiikaa fi tasaatu dubbise. Koorsii 46 kanan fudhadhee jireenyaa maalii 6 fi A+ 40 kanan
galmeesse jechuudha. Koorsii 46 fudhadhe keessaati. Baay'ee namatti tola. Hiriyoonni keessi isaan wajjin akkamitti wal bartan hiriyoota moo isinii isaanis dipaartimentii keetii? Qabxii ministeera jalqabaa erga barree booda hundi keenya iyyuu akka hojjechuu dandeenyu erga barree booda waliin kophaa amma hojjennu jechuun amma kophaa dubbisnu olii yoo dubbisneetii ol fayyaduu dandeenya jennee yaanneeti kanaa booda kan hiriyaa oliif taane jechuudha. Maal akka fakkeenyaaf amma waliin dubbistu moo waliin mareettu moo akkamii dheerummaan keessan wal gargaarsi keessan? Walumaanidha kan dubbisnu. Yeroo mara ol faanuma kan adda baanu guyyaa tokkittiidhaan kilaasii qormaataa seennu qofaadha kan nuun adda baanu malee yeroo baay'ee walumaanidha kan dabarsinu hojii mara walumaan hojjenna jechuudha. Akka qabxii akkasii galmeessitaniif wanti haalli mijataan isiniif ture maaltu ture? Abbatti nuuf waan haalli mijataa nu godhamee hin jiru garuu akka dhuunfaa kootti yoo anaaseeti jalqabumaa kaasee mooraa yuunivarsiitii gaafan kaasee galee kaasee 4dhaan bahuun qaba jedhetanii kanan hiriyoota kootti illee hiriyoota wajjin naannoo tokko dhufneefaatti dubbachaa ture. Kanaaf isarratti jijjeetan malee waan addaa naannoo godhamee miti kan akkasitti qabxii kanaaf dandeenye. Badhaasa akkamii argatte mooraa sana keessatti qabxii siin olii kan galmeesse jiraachi yuunivarsiitii Amboo keessa? Yuunivarsiitii Amboo keessa akka carraatiin naan ol galmeesse hin jiru. Akka mooraa Caandeessaattis madaaliyaa kan fudhate kanadha. Akkuma waliigalaatti immoo akkuma Amboo Yuunivarsiitiitti immoo geebaa kan kaasee ana ture iskoolaarshippii fi barnoota biroollee ta'u itti fufeedha kan ani barbaadu. Barattoota sadan keessaa godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Sabbataa Hawaasitti kan dhalate Baqqalaan qabxiin wal morkannuus walitti hin hinaafnu jechuun hima. Ani koorsiiwwan 46 fudhadhe keessaa eekilaasii 37 galmeesse. Kanaaf warroonni hafan immoo noormaalis kan jira qabxii koo keessaa. Walumarra naqxan jechuudha isin. Beengaa. Baay'ee namatti tola dhugaa barattoota baay'ee isin duuba jiranii fi ergaa akkamii dabarsu? Nuti sadeen baay'ee walii galla. Nuti sadeenii fi akkuma kilaasii keenyatti irree barattoonni baay'ee jaalala addaaf tokkummaatu keessa ture. Kanaan hin beekne Iliyaas beekaa, kan Iliyaas hin beekne immoo Zaruu hin beekaa. Kanaaf waliigallee tokkummaadhaan wal gargaaree dubbisuun keenya sun isa ijoos jalqabaadha jechuudha milkaa'ina keenyaarraati. Baay'ee namatti tola. Isin waliin qo'attu waliin dubbistu malee walirratti naaftanii waliin hin dorgomtan jechuudha. Yeroo nuti qabnu waan badaa yaaduuf osoo hin taane waan gaarii yaaduuf nuun ga'u. Kanaaf badaa yaaduu kan hinaaffaarraa immoo wanta argamu hin jiru wal quffisuudha waan ta'eef. Zarubaabelis qabxii 4 fide dhaloonni isaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuuti. Qabsaa beekamaa mirga gurraachotaa Maartiin Luuter King fakkeenya akka godhatu hiikaatti dubbate. Sadarkaa magadiirraa kaasee barnoota sadarkaa keessa jira raankiidhaanii. Mee jireenya kee keessatti fakkeenya naataa jettu eenyudha jiraa? Maartiin Luuteriin ayidooloojii isaa baay'ee jaalladha. Maalirraa kaatee? Baay'een jaalladha. Haasawwan isaa mootiveeshinaal ispiich inni godhu faallee na ilaala. Haa diriim inni jedhu faallee baay'ee natti tola. Abjuun qaban milkaa gaaf tokko jettee akkuma isaa abjootaa turte jechuudha. Abjootaa waan turenillee. Galatoomaa baga milkooftan baga gammaddan isiniin jedheera. Uummanni illee baay'ee isinirraa gammadaa jira. Baay'ee galatoomaa isinillee. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo wiixata galgalaa xumuramutti jira. Odeeffannoo dabalataaf bbcafaanoromoo.com milladha. Ammayyuu taanaan ture kan sagantaa kana qopheesse immoo Hirphaa Gammachuudha. Boroo walitti deebinaa halkan gaarii.